Akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota Caffee Miidiyaa oduu wixataa irraa isin biraan ga'uuf qabannee dhiyaannee jirra. Hanga xumura oduu keenyatti nu faana turan affeerraa keenya. Waldaan dargaggoota Caffee hojii gamtaa waliigalaa lafa tajaajila garagaraaf oolu argate. Waldaan dargaggoota Caffee hojii gamtaa waliigalaa lafa tajaajila garagaraaf oolu kan hektaara 2.5 olitti tilmaamamu bulchiinsa magaalaa Shaggar irraa argatee jira. Pireezidaantii fi hundeessaan waldaa dargaggoota Caffee hojii gamtaa waliigalaa obbo Sanyii Idashuu seensa bara 2017tti lafa ganaa argachuun waldaadhaaf galtee guddaa ta'uu himan. Waldichi lafa kennameef kana tajaajila garagaraaf oolchuuf karoora akka qabus obbo Sanyiin dubbataniiru. Qabeenyi Korporeeshinii Elektirikii Itoophiyaa birrii biliyoona 709 ga'uun ibsame. Qabeenyi Korporeeshinii Elektirikii Itoophiyaa birrii biliyoona 709 ga'uu hoogganaan biiroo faayinaansii dhaabbatichaa obbo Daamaraa Asaffaa beeksisan. Qabeenya waliigalaa kana keessaa birrii biliyoona 586 kaapitaala maallaqaatti jijjiiramee argamuu ta'uu eerameera. Dhaabbatichi maallaqa liqii dhaabbaticharra ture 50% irraa gara 120tti gadi buusuu ifoomseera. Piroojeektiilee dhaabbatichi hojjetu keessaa ijaarsi buufata humna elektirikaa ijaaruudhaaf oole 128 yoo ta'u baasii isa guddaa ta'uu himameera. 125 ammoo buufata humna raabsaa sarara humna elektirikaa ijaaruu fi ijaarsa iswiichii yaarditiif baasii taasifameedha. Hafteen 146 yoo ta'u konkolaataa ijaarsa gamoo fi qabeenya dhaabbataa birootiif kan oolu ta'us ibsamee jira. Dhaabbatichi bara 2006 akka lakkoofsa Itoophiyaatti akka haaratti yeroo ijaaramutti kaapitaalli birrii biliyoona 34.768 kan qabu yoo ta'u yeroo ammaa galiin dhaabbatichaa guddachuun wal qabatee jijjiirama imaammataa taasisuun barbaachisaa ta'uu hoogganaan kun kaasaniiru. Dhaabbatichi buufata madda anniisaa 19 ol sarara humna elektirikaa gurguddaa kiiloomeetira 20 dheeratu buufata raabsa humna elektirikaa 144 ol gamoo hedduu fi konkolaattota 900 ol kan qabu ta'uun himameera. Itoophiyaa fi Chaayinaan tumsa waraanaa cimsuuf walii galan. Yaa'ii Shanshan Beejingi 11ffaa Chaayinaatti gaggeeffame irratti kan hirmaatan ajajaan waliigalaa raayyaa ittisa biyyaa Itoophiyaa Fiild Maarshaal Biraanuu Juulaa yaa'icha cinaatti ajajaa humna waraanaa Chaayinaa Jeneraal Lu Jianli waliin mari'achuun ibsame. Marii kana irratti ajajoonni waraanaa biyyoota lamaanii gama agarsiisa waraanaa dhaloota shanaffaa teeknooloojii meeshaalee waraanaa fi ijaarsa dandeettii waraanaa irratti waliin hojjechuu fi tumsa isaanii gara sadarkaa olaanaatti ceesisuuf waliigaltee irra ga'uun eerameera. Xumura marii kanaa irratti Fiild Maarshaal Biraanuu Juulaa fi Jeneraal Lu Jianli dhimmoota irratti waliigalan hojiirra oolchuuf waliigaltee wal hubannaa mallatteessuu isaanii ibsame. Jilli Fiild Maarshaal Biraanuu Juulaan durfamu hirmaannaa yaa'ii fi marii taasise bu'a qabeessa fi dandeettii raayyaa ittisa biyyaa guddisuuf kan gargaaru ta'uu Chaayinaatti ambaasaaddarri Itoophiyaa Tarrafaa Darriboo dubbataniiru. Tiraampitti ammas yaaliin ajjechaa raawwatamuun gabaafame. Pireezidaantii duraanii Ameerikaa fi kan amma filannoo irratti irra deebiin hirmaachuuf morkataa jiran Doonaald Tiraamp dirree taphaa golfii isaanii Filooriidaatti argamutti yaaliin ajjechaa irratti raawwatamuun gabaafame. Yaalii gaggeeffame kanaan miidhaan kan irra hin geenye ta'uu fi shakkamaan to'annoo jala ooluu aangawoonni Ameerikaa mirkaneessaniiru. Biiroon basaasaa Ameerikaa Tiraamp dirree keessa otoo jiruu bosona keessaa naannawaa fageenya meetira 455 irraa dhukaasni banamuu ibse. Boodarra bakka taatichi mudatetti qawween AK-47 boorsaa lamaa fi kaameraan argamuu BBC'n gabaaseera. Poolisiin taaticha hordofuun nama bosona keessaa fiigaa ba'e sana to'annaa jala oolchuus ibseera. Egaan kabajamtoota hordoftoota Caffee Miidiyaa oduun guyyaa har'aaf qabanne kana fakkaata ture. Hanga xumuraatti nu hordofuu keessaniif galatoomaa jechaa qophiilee Caffee Miidiyaa afaan waliin turtii gaarii.